oduu baay'ee nama rifaasisu sabnii fi ollaan nama hin qabinii jedhani. Obboleessa keenya abbaan manaa boonii yeroo ammaa kana haala sodaachisaa fi haala baay'ee ulfaataa keessa jira. Kan inni argamu mana yaalaa keessatti argamaa jira. Doktoroonni yaalaa gahaa kennaafii jiru. Hanga ammaatti mucaan kun baay'ee of baraa hin jiru waan ta'eef egaa gaafa namni nama qabee gaafa Deeggardagaa waldaa deemee kadhannaan gaggeeffamee ture. Kadhannaa sana ajandaa garaagaraatiin xiinsammuu isaatti qabamanii jiran mallee. Yeroo kadhannaan godhamee fi sayxaanni irraa rukutamee raajii bakka amantii isaa bakka itti amanu dhaqee yeroo inni fayyu Oromoon deebitee ammas gurbaatti dhukkuba taate jechuudha. Gurbaan ammas deebi'eeti of wallaalee jira jechuudha haala hamaadhaan. Maaliif Oromoon keenya kun shayxaana yookaan xonqaa'ii yeroo irraa rukutamu kan namaa namni kun barra ofiifuu shayxaana. Amma maal jedha dhaggeeffadha Alex Taayyee gurbaan sun fayyeera jedhanii miti hayyee to'annoo jala oolee haa qoratamu. Mee mucaa reef ammallee waldaa keessaa iyyuu gadi hin baane xonqaa'iin itti hojjetamee sihiriin itti hojjetamee dhukkuba hamaa keessa jiru waa xiqqoo sii fayyee sabbarsiifamee taaziyaa taa'ee ka'eetillee yoo shakkiin jiraate to'atama malee hadha jedhanii hadhuma ammaasis poolisiitti qajeelchanii miidiyaa irratti ajandaa ta'anii mucaan ammallee akka xiinsammuusaa miidhamu gochuun akki kun gaarii miti. Gurbaan gadda fayyeera jennee gammadaa turre ammallee bifa hamaadhaan miidhamee jira jechuudha. Ammallee gulukoosii fi wantoota garaagaraatiin lilmeedhaan nyaata nyaataa jira bakka jiru of hin beeku. Giduma fayyee raajii biraa deemee raajiin waa xiqqoo sii turii siifan karadha jedhanii turanii guyyaa lama akkas ture. Haala mucaan isaanii keessa turte guyyaa borii mana Mubaarik Musammaatti galgala dhufanii haasa'u waan ta'eef namni hunduu mataa isaatiin bor mana Mubaarik Musammaatti haala mucaan isaanii keessa jiru dhufanii dubbatan waa hedduullee dubbatanii jira. Mucaan kun ammallee bakka itti hin deebine of hin fayyine gaafa fayyee ofitti deebi'ee wallaansa barbaachisus argatee tasgabbaa'ee sheexaanni kunis irraa bahee jedhee waan godhamuu qabu karaa seeraatiin deemee haa godhamu. Yoo karaa seeraatiin hin taane karaa seeraa fi heeraanis gara amantiitiinis wal bira jira nuti maatii tokko wal keessa jirra rakkoon kan qabu jechuudhaan dubbatanii jiran. Gama biraatiin holola miidiyaa kana joosii irra dhaabuudhaaf mana Mubaarik Musammaatti bor yookiin iftaan akka dhufan kabajaadhaan affeeramanii jiranii akka dhufanu beekamaadha jechuudha. As keessatti wanni isin jechuu qabu joosiin haa jiraatu dhiisaa obboleeyyan keenya. Maaliif namni kun dheengadda fayyee ture guyyaa lama dura jechuudha. Ammaasis holola miidiyaa kanarratti banamee yakkamaan seeraaf haa dhiyaatu jechuudhaan mucaa taaziyaarra jiru, mucaa ofiifuu miidhamee jiru, mucaa ofiifuu of wallaalee jiru, kadhannaan godhamaa jiru waldaa keessa taa'ee waldaa keessaa yeroo inni bahu ittiyyuu jammaran deebi'ee ammas of wallaalee nyaata bulkoosiidhaan akkuma duraanii sana fudhata. Joosii jettee yoo yaamte nawwaatu dhiqachuu hin beeku, nyaachuu hin beeku, ka'uu hin beeku, rafuu hin beeku, taa'uu hin beeku, qat jedheetuma ijaan nama laaluu qofa jedhan. Yaa Rabbi fayyisi ammallee. Rabbiin danda'a Waaqayyo haa fayyisu garuu dhimmi ajandaa kun Alex Taayyee fakkeenyaaf barreeffamni barreesse kun xiinsammuu namaa tokko guutuu isaa fideessinii dubbisuun natti hin tolle. Maaliif hin jaallanne jechuudha. Gurbaan kun isiin duuteetti itti haa tolu achitti waan jedhamu hin qabu garuu inni jiru kun immoo hin badin. Fakkeenyaaf intala kana inni billaadhaan waraanni rasasaa hin dhoyne of hin fannifne wal dhabuun ni jirti yoo wal dhabuu ta'e wal dhabuun ni jirti walinaafuun ni jirti sadarkaa kana ofirratti fudhachuun gaagaamni kun hinumaayyuu akka yaada kiyyaatti joosii miiteetti booniin tarkaanfii isiin ofitti fudhatte kun isii qofa osoo hin taane maatii isiillee haadha isiillee isallee miidhee jira. Fakkeenyaaf hiriyaasaa keessa galchee jira bakka xiinsammuu isaa tuqamee jira. Hankunuu hanga maraachuu ga'ee miti ammoo wanni kun akka dubbatamaa jirutti alaa waan hojjetame waan mana tokkolaatiin itti argameef lamman jaraatiif iyyuu du'aaf ergame garuu isa Waaqayyoo hambise jedhaa jiran. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya dubbii kana asirratti dhaabuudhaan duratti guyyaan haadhaa jechuudha. Addunyaa guutuutti guyyaan haadhaa kabajama. Wanni kun waan gaariidha. Haadha kabajuun waan gaariidha. Nutillee guyyaa haadhaa kabajaa jirra. Isinillee kabaja. Haadhi keenya silaan jiraannee nuti asirra hin jirru. Haati keenya duudan nu baatte garaan nu baatte bakka guddaadhaan nu ga'uudhaafis tattaafatte waa hedduu goote beeloytee
ofii beelotee ofii daartee nu jiraachiftee darbinee akka nuti jiraannuuf sababa guddaan haadha keenya waan ta'eef har'a gaa akka addunyaatti guyyaan haadhaa kabajamaa jira. Guyyaa haadhaa kana akka kabajannuu fi maatii keessan maazirii keessaniif dawwaltanii akkasiin dubbiftan kabajaan isin gaafan. Gama biraatiin warri biyya keessa jirtan immoo guyyaa akkanaa kana gaa fataa jettanii waan ta'e hojjettanii waan akka bunaa dhaabbatanii maazirii keessan bira dhaqxanii wajjiniin fataa akka jettan kabajaa isin gaafanna. Jarri immoo gaa hireen biyyaa isin baase jireenyi biyyaa isin baase dawwaltanii abshiru jechuudhaan hanga dhuma sagantaa kanaatti warri nu hordoftan kabaja isiniin mala guyyaan guyyaa haadhaati. Haqni joosis haqni boonis haa ba'uu isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa.